Ashamaa akkam jirtan hordoftoonni fi jaalatamtoonni kabajamtoonni chaanaala koo jalatti argamtan obbolaawwan koo hundumti keessanuu nagaa keessanaa nagaadha galata waaqayyoo fayyaa kooti isinis immoo akka nagaa fayyaa taatan abdii fi hawwii guddaa rabbiirraa qaba. Egaa warri haarawaa taatanii gara chaanaalii kootii dhuftanis baga nagaan dhuftan jedhee isin simadheen jira. Warri haarawaa dhufuu asabdanis nagaan kottaa sheer laayik sabsiraayib gochuudhaan maatii koo ta'aa isiniin jedha. Egaa har'a wanta ofii kiyyaatti fayyadamee faayidaa irraa argadhee qabadhee dhufeen jira akkasuma jechuudha. Innis maalidha? Reejjeelii fi shunkurtii jechuudha. Shunkurtii diimaan akkuma beekamu dabbasaa keenya baay'ee barbaachisaadha, baay'ee gaariidha jechuudha. Qaamota keenya forforii godhatillee nurraa balleessuudhaaf gahee guddaa qaba jechuudha shunkurtiin. Reejjeeliin illee dabbasaa keenya dheerachuudhaaf fi salasallasiisuudhaafis gahee guddaa qaba ni magarsaa jechuudha. Egaa isa san walitti daakee akkamitti akkan dibachuu qabu waliin ilaallaa jechuudha. Isa kana haaluma kana shunkurtii kiyya itti mummurachuun qaba jechuudha. Erga reejjeelii san mummureen booda akka daakamuudhaaf natti tolutti shunkurtii kiyya quncisee dhiqeetoo itti mummurachuun qaba jechuudha. Kanaafuu haaluma kanaan haala qallaaliidhaan mana keenya keessatti nyaata dabbasaa keenya ta'u oduun dhiqatiin dura yoo qopheeffanne dabbasaan keenya akka gaariitti nu guddachuu yookaan immoo nu falasallasuu ni danda'a jechuudha. Isinitti ni mul'ata yoo ta'e reejjeelii sitti muree shunkurtii sitti muree amma maaltu naafee daakuu qofa naafee jechuudha. Haaluma kanaan qallisee sirriitti daakuu qaba jechuudha. Akka bishaan isaa keechanaa bahuun mijatutti dursa ishee tana qopheeffannaa deebisuudhaan immoo wanta itti cuuffen inni furdaa hin bahu keechaa jechuudha. Baay'ee gaariidha inni kun dabbasaa keenyaas reejjeelii yeroo hundaan itti fayyadamnu yoo ta'e inni kun sirriitti dabbasaa keenyaaf faayidaa guddaa qaba. Ala sallasiisuudhaaf qibaatii wajjin yeroo qibaatii dibannu yoo waliin dibanne kanaafuu reejjeeliin kun xiqimii guddaa qaba. Shunkurtiinis akkasuma xiqimii guddaa qaba jechuudha. Shunkurtii kiyya dhiqee qopheeffadheen jira. Haaluma kanaan maashinii kiyyattan galchee waliin daaka jechuudha isaan maasaa wajjin. As keessatti isinitti ni mul'ata yoo ta'e ni mul'ata jedhee yaada. Kanaaf shunkurtii fi reejjeelicha walitti naqeen jira. Hammi kun caafii isaa qofa irraa kaasuu qabna. Yoo furdaan taane reejjeelichi yoo furdaan taane qoree isaa san bicha goonni irraa kaasnee waliin daakachuu ni dandeenya. Makinaatu cimmaaqi isaa qofa shunkurtii wajjin barbaanna waan ta'eef haaluma kanaan itti mummurachuu ni dandeenya jechuudha. Erga itti mummuranneen booda waliin daanna. Isinitti ni mul'ata jedhee yaada. Daakeen jira sirriitti qalliseen daakee akka cuuffadhaaf naan mijatutti maaliif bishaan isaa baay'een barbaada waan ta'eef. Haaluma kanaan dinnicha yookaan wanta ittiin cuuffannu irratti naqannaa jechuudha.
Haaluma kanaan maankaadhaan keessaa cuuffanne. Shunkurtii yaa'u shittaani qabdi. Xiqimiidhaaf jennee danda'uu qabna akka hanga dhiqannutti sa'a tokko ofirra tursiisne dhiqachuu qabna. San booda shaamboo urgaa fi kondineesharii urgaa waan dabbasaa keenya tasmaama'uun dabbasaa keenya sina siraatan miiccuu qabna jechuudha. Erga dibanneen booda akkuma isinitti mul'atu keessaa fixeen jira jechuudha. Sakana gadan naqa. Isa kana fakkaata baay'ee keechaa bahee shunkurtii tokkoo fi reejeelii lama walitti qopheeffadhee isa kana fakkaata. Karariin isaatis isinitti mul'ate jedhee yaada. Isa kana fakkaatee jira. Isa kana amma meeshaa dibachuudhaaf natti tolutti naqee itti dibadhee sa'a tokko ofirra tursiise. San booda erga sa'a tokko narra tureen booda dhiqachuun qaba. Erga dhiqadheen booda dabbasaa kiyya kondineesharii minaan lasallasee ergan jedheen booda qibaatii isa tasmaamoo dibachuun qaba jechuudha jiidhuma sanitti. Maaliif dabbasaan keenya akkuma miiccineen jiidhaa isaa odoo kan walitti qabannu ta'ee odoo maa ittiin dibin immoo deebi'ee goggogee nurraa caccatuu danda'a. Waa baay'eedhaan miidhamuu danda'a. Kanaafuu gizuma miiccinee qibaatii itti dibanneen booda bakka sadiitti dhaannee san booda erga inni qibaatii isa fudhatee xiqqoo haala sallasee jedhe immoo haala biraatiin dhaachuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan dabbasaa keenya yoo kunuunfanne rifeensa gaarii fi dabbasaa gaarii horachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf viidiyoon irra qabadhee dhufe isa kana fakkaata. Sheer laayik gochuudhaan na jajjabeessaa. Maatii naaf ta'anii isiniin jedha. Turtii gaarii, oolmaa gaarii isiniif haa ta'u akka jirtanitti.